Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkamoltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo bitootessa 13 bara 2020 har'a gabaasa addaa koronaa vaayirasii irratti xiyyeeffate isiniif dhiyeessina. Qopheessaan Hamzaa Hussein kan isiniif dhiyeessu immoo Anzaala Lamtaa Addisaati. Itoophiyaatti namni koronaa vaayirasiin qabame argamuu fi qophiiwwan jiran. Koronaa vaayirasii የተያዘ አንድ guyyaa har'aa lammii Jaappaan kan ta'e namni umrii waggaa 48 koronaa vaayirasiin qabamuusaa Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa mirkaneesseera. Jiraattotni magaalaa garaa garaa dubbisne hubannoo akkamii qabu dhimma vaayirasii kanarratti kan jedhus iyyaafannee jira. Koronaa vaayirasiin mallattoo gurguddoo akkamii qaba kan jedhu immoo ogeessarraati. Nama mallattoo qufaa uttaalloo qaqqee nama akkasii sanirraa tarkaanfii lamaa fi sanii olirraa fagaachuu qabna jechaadha. Taphootni Pirimeer Liigii Ingilizii addaan cituu fi kaanis qabannee jirra. Turtii gaarii. jalqabarratti vaayirasiin addunyaaf yaaddessaa ta'e koronaa vaayirasiin otoma fagootti ilaallu guyyaa tokkotti biyyoota ollaa kan ta'an Itoophiyaa fi Keeniyaa keessatti mul'achuun uummata naannoo kana haalaan yaaddesseera. Ministeerri Fayyaa fi Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa koronaan Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf argamuusaa ibsa har'aa gaazexeessitootaaf kennaniin mirkaneessaniiru. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa namni qabame dhiyeenya Burkina Faasoo irraa gara Itoophiyaa kan imalee fi amma adda baafamee wal'aanamaa jiraachuu ibsaniiru. ኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 የተያዘ አንድ ግለሰብ guyyaa har'aa lammii Jaappaan kan ta'e namni umrii waggaa 48 koronaa vaayirasiin qabamuusaa Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa mirkaneesseera. Namni kun guraandhala darbe akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa 25 Burkina Faasoo irraa gara Itoophiyaa seene. Dhukkubbiin kan isa eegale guyyaa 3 dura yoo ta'u koronaa vaayirasii qabaachuun isaa kan mirkanaa'e garuu erga kaleessa giddugala qorannoo vaayirasichaatti adda baafamee qoratameeti. Nama kana waliin kanneen walitti dhiyaachaa turaniifis to'annoo fi hordoffii gochuu eegalleerra. Namni kun yeroo ammaa giddugala wal'aansa koronaa vaayirasiif qophaa'etti kan argamu yoo ta'u miira qufaa fi qaamni isaa gubuu irraan kan hafe haala yaaddessaa keessa kan jiru miti. ያልገጠመው የሳል የትኩሳት ምልክት ቢኖረውም የከፋ ሁኔታ ላይ እንዳልሆነ እንገልጻለን። mootummaa ministeerri fayyaa fi Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa waliin ta'uun tatamsa'ina vaayirasichaa qolachuuf dursinee qophoofneerra kan jedhan Dr. Liyaan koronaan waan Itoophiyaa seeneef rifachuun hin barbaachisus jedhan. እንግዲህ ይሄ የኮሮና ቫይረስ ለመጀመሪያ ጊዜ በአገራችን ውስጥ መገኘቱ የጀመርናቸውን እርምጃዎችና ስራዎች ይበልጥ እንድናጠናክር koronaa vaayirasiin biyya keenya keessatti mul'achuunsaa daranuu akka cimnee hojjennu malee nu naasisuu hin qabu. Naasuun gama kanaan dhufu daranuu akka miidhamnu nu gochuu danda'a. Erga vaayirasiin kun argame as mootummaan dhaabbilee dhimmi ilaallatu hunda waliin ta'uun akkaataa vaayirasicha qolachuun danda'amu irratti hojjechaa jira. Torban lama dura ministeera muummeetiin kan hundaa'e manni maree ministeerotaa hojii kana adda durummaan hoogganaa jira. Inistitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin kan hundaa'e giddugalli hordoffii fi to'annoo koronaa vaayirasii sa'aatii 24 hojjeta. Giddugalli kun ulaawwan gara biyyattiitti seensisanii fi hospitaalota hunda keessatti hojii eegaleera. Giddugalichi waa'ee vaayirasichaa irratti hawaasaaf hubannoo ni kenna. kanneen vaayirasichaan shakkaman hordofee qorannoo ni gaggeessa. Yoo vaayirasiin kun namarratti mul'ate tajaajila wal'aansaa kennuuf hospitaala Yakkaa Kotobee hojii kana qofaaf qopheessineerra. Ogeeyyii fayyaa leenjisuu fi haaraa qacaruudhaan hojii keenya cimsaa deemna. Ministeerri Fayyaa fi Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa waliin ta'uun hojii kanarratti xiyyeeffannee jirra. Wanti nama yaaddessu tokkollee hin jiru. አጠናክረን እንድንቀጥል መደናገጥን ሳይኖር ነገር ግን እነዚህን ስራዎች አጠናክረን መቀጠል hojii ittisaa fi to'annoo koronaa vaayirasiif mootummaan baajata dabalataa ramadee hojjeta kan jedhan Dr. Liyaa Taaddasaa humna dabalataa argachuuf ammoo biyyoota alaas deeggarsa gaafachaa jirra jedhan. Daarektarri olaanaan Inistitiyuutii Fayyaa Hawaasa Itiyoophiyaa Dr. Eebbaa Abaate gama isaaniin nama koronaa vaayirasiin qabame waliin kanneen turanis hordofamaa jiru jedhan. Lafoos ta'ee maloota imalaa biraa hundaan kanneen gara Itiyoophiyaa seenan to'achuuf daangaalee hedduu irratti buufatee namoonni keessa tursiifaman hundeeffamee hojjetamaa jiras jedhaniiru. በቆይታው ወቅት ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች የማግኘት የመከታተል ሂደቱ ተቀጥሏል። nama kana waliin ka walitti dhiyaachaa turan argachuuf hojjetaa jirra. Haga ammaatti namoonni 25 adda baafamaniiru. Ulaawwan seensa biyya keenyaa irratti to'annaa cimsineerra. Haga ammaatti ulaawwan 30 ta'an irratti namoonni akka sakatta'aman gooneerra. Iddoowwan biyyoota ollaa waliin wal daangessinuu hedduu irratti giddugala sakatta'iinsaa dhaabneerra. Kun immoo giddugala federaalaa irra jiru qofaan ka hojjetamu osoo hin taane naannolee waliin qindoomina
uumuudhaan naannolee irrattis giddugalli namoonni keessa tursiifaman hundaa'ee akka qorataman gochuuf hojjechaa jirra. Kanarraa akka hafe murtee biyyoonni garaagaraa fudhataniin oofamne tarkaanfii nuti fudhannu hin jiru. Kan yeroo jennu garuu hawaasa keenyaaf of eeggannoon hin barbaachisu jechuu miti. Keessattuu odeeffannoo madda amanamaarraa argachuu qabu. Haalli jiruuf jireenyaa hawaasa keenyaa tatamsa'ina vaayirasichaaf haala mijataa akka uumu waan ta'eef gorsa nuti kenninu hojiitti hiikuuf baay'ee qophaa'uu qabu. የመኖር ባህልን ማዛመድ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። Itoophiyaa keessatti namni tokko qofaan kooroonaa vaayirasiin qabamuun mirkanaa'u sodaan uumame garuu sanaa oli. Maalumaafuu erga oduun kun dhaga'ame as miirri lammiilee Itoophiyaa maal fakkaata? Hubannoon waa'ee kooroonaa vaayirasii irratti qabannoo hagam? Riippoorteroonni keenya Buzuwar Qolaanaa fi Habtaamuu Xibabuu magaalota Oromiyaa irraa yaada namootaa nuuf erganiiru. Magaalaa hoolota godina addaa kanan jiraadha. Harkumaan irraa wal qabachuu amma saalfatutti namni hedduun waa'uma kana haasa'utti jirra turre. Ammumayyuu eenyu bira akka jiru hin beekamu. Namumti ani bira oolu waan odeeffannoo akkasii hin qabneef qorannoo waan hin taasifneef dhukkuba saniif saaxilamuu waan danda'u maatii kiyyarree itti dhiyaachuu dhiisuun qorannoo sanallee yoo danda'ame taasisuun wanneen saffisa akkasii gochuun irree murteessaadha gidduutti jechaadha. Maqaan kiyya Warqibaa isaan jedhama. Magaalaa Shakkisoo keessan jiraadha. Dhibee sana baay'ee masaatillee yoom beeku dhaabaa hojjechi hafuura fa'aa waan daddarbu fakkaata. Kanaaf akka biyya keenyatti illee sodaa guddoo qabnu keessa akkamittiin ofirraa ittisama waan jedhamu sun gadi fageenyaan karaa gama fayyaatiin wanti uummataaf hubannoo kennanii jiru waan ta'eef sodaan kun nu keessa jirti jecha namoonni sida akkaataa ittiin ofirraa ittisamu sun osoo namootatti malee yookaan uummanni baadiyyaa keessa jiraatan baay'ee isaanii jiru waan ta'eef isaan kanaaf hubannoo gahaa osoo kenname yaada jedhu qaba. Magaalaa Adaamaa ganda 14 keessan jiraadha. Haalli ittiin ittisuu danda'amus namoonni harkaan wal qabachuu akka hin qabne hoo qofaanis ta'e hafuura isaanii hoo bafatanii afaan isaanii harka isaanii qabachuudhaan yookaan waan harkaa qaban afaan irra kaawwatanii. Seenessaa Magarsaan jedhama. Kan jiraadhu magaalaa Bishooftu. Irra jireessa hawaasni keenya namoota guyyaa guyyaarraa waa argachuuf socho'anidha. Dhukkuba kana ofirraa ittisuuf mana keessa guyyaa 2-3 oolanii turuu kan hin dandeenyedha. Kanaaf yoo akka dhukkubni kun faffaca'e dursee ittifameen ala gama sanaan waan danda'amu natti hin fakkaatu. Ibrahim Bashir jedhama. Iddoon hojii kiyyaa anaa roobeedha. Yaaddoo guddaa qaba sa'aatii ammaatitti nama yoo hanga salaamata fuunutti sodaataa jirra. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Oduun gaggabaaboon isinitti hima. Keeniyaatti namni tokko vaayirasii kooroonaan qabamuu erga mirkanaa'ee namootni hedduun maloota ittisaaf kan oolan haguuggii fuulaa yookaan maaskii fi keemikaalota harka qulqulleessuuf oolan bituu irratti xiyyeeffataniiru. Lammii Keeniyaa kan taate dubartiin jalqaba irratti argame Yuunaayitid Isteets irraa karaa London Keeniyaa kan galte ture. Daandiiwwan qilleensa Afrikaa 4 balalii gara Chaayinaatti taasisan dhaaban. Daandii qilleensa Ruwaandaa, Madagaskar, Moorisheesii fi Morookoo yeroo hin beekamneef balalii gara Chaayinaatti taasisan akka dhaaban himaniiru. Keeniyaanis balalii gara Chaayinaatti taasiftuu guutummaan dhaabuu ishee ibsiteetti. Kanaan wal qabate biyyootni 49 immoo addunyaa kanarraatti manneetii barnootaa cufaniiru. Sudaan namni ganna 50 kaleessa du'e tokko sababa kooroonaa vaayirasiin du'uusaa beeksifte. Namni kun jalqaba ji'a kanaatti Yuunaayitid Arab Emirates daawwatee kan deebi'e ta'uu ministeerri fayyaa Sudaan ibseera. Sudaan imala gara Xaaliyaanii fi Masrii dabalatee gara biyyoota biroo 6tti taasiftus kan dhaabde yoo ta'u tajaajila geejjibaa baasii gara Kaayiroo yeroof dhaabuu ishees beeksistee jirti. Masrii keessatti namootni 2 kooroonaa vaayirasiin kan du'an yoo ta'u namootni 80 ta'an immoo vaayirasichaan faalamaniiru. Dorgommiin Piriimeer Liigii Ingiliz hanga eebila 3tti addaan cite. Haaluma wal fakkaatuun Bundesliigaan Jarman hanga eebila 2tti kan addaan cite yoo ta'u Xaaliyaaniinis guutummaan addaan kuttee jirti. Vaayirasiin kun ispoortii addunyaa guutuu irratti dhiibbaa kan uume yoo ta'u taphoota gulaallee waancaa Afrikaa akka tursiifamanis gaafatameera. Kan xumuraarra geenyee jira. Kooroonaa vaayirasiin dhibee qaama sirna hargansuu miidhuu akka ta'e ogeessotni ni himu. Haa ta'u malee ammayyuu namootni baay'een haala ittiin daddarbuu fi maloota of eeggannoo isaa irratti gaaffii dhiyeessu. Hospitaala Riferaalaa Shaashamanneetti hakiima kan ta'an Dr. Nuuradin Luukee maalummaa dhukkubichaa fi mallattoolee isaa akkasumas haala akkamiin of eeguun akka danda'amu irratti dubbiseera. Maqaa dhukkubichaas haala ittaanuutiin ibsanii ture. Vaayirasiin kun yeroo ammaa addunyaa irra fidaa jiru COVID-19 jedhama.
COVID-19 jechuun immoo Corona Virus Disease 2019 jechuun maqaa dhukkubootaaf qabaasu dhaabbata fayyaa addunyaati. Mallattooleen vaayirasii kanaa maalidha ka jedhu yoo ilaalle dura vaayirasiin kun erga nama vaayirasicha qabuuf namni tokko saaxilame booda turtii guyyaa 2 hanga 14 keessatti irra jireessaan immoo guyyaa 5 hanga 6 keessatti mallattoo mul'isuu eegala jechaadha. Mallattoon inni mul'isu immoo inni guddaaniif inni jalqabaa ho'a qaamaati jecha. Achi booda kokkee nama goggoosuuf jira. Namoota tokko immoo funyaan kana duuchuu fi urrii itti baay'isuun mul'achuu danda'a. Isaan kaan irratti immoo qufaan hin jiraata. Qufaan kun irra jireessaan yeroo hedduu qufaa gogaa ta'a jechaadha. Darbee immoo namoota tokko irratti qufaan kun aakee yookiin akkataa qabaachuu danda'a. Namoota dhukkubni irratti hamma tokko immoo harganuu itti ulfaachuu fi dafee isaan hargamsiisuun mul'achuu danda'a jechaadha. Dabalataan immoo mallattooleen vaayirasii dhukkubni kun mul'isuu danda'u maashaalee fi buuseewwan namaa irratti dhukkubbiin namatti dhaga'amuu fi miirri dhukkubbii jiraachuun hin jira. Garmalee nama dadhabsiisuun hin jira. Qorra nama jechuu fi nama wallachiisuun illee mul'achuu danda'a. Darbee immoo namoota muraasa irratti 5% gad ta'an irratti haqqee fi nama lolloojjessuu fi haqqisuun darbee jiraachuu danda'a jechaadha. Dhibee kana utaalloo yookaan qufaarraa maaliin adda baasa? Kuni rakkisaadha adda baasuun beeka. Garuu utaalloon immoo upper airway infekshinii mallattoo gara sirna argansuu gara olii qofa fida. Koronaa vaayirasiin kunillee mallattoo sirna argansuu gara olii qofa fiduu danda'a nama baay'ee irratti. Dabalataan immoo namoota persentii maayildi modereetii qaban keessaa namoota muraasaa fi nimooniyaa yookaan michii sombaa isa jedhamu san qabaachuu danda'anii jecha. Isaan immoo persentii 20 ta'anii critical severe cases jedhanii akkasitti adda bahu. Isaan sunniin immoo yookaan michii sombaan qabaatanii michiin sombaa isaan qabaatan suni tokko immoo oksijiiniidhaan yaalamuu oksijiinii barbaaduu danda'a. Sanirra illee immoo caalee hanga maashiniidhaan arganuu deemuu danda'an jecha. Hayyee haala akkamiin ittisuun danda'ama vaayirasii kana salphaatti uummanni akka hubatuuf? Yeroo namni qufa'u namni vaayirasichaan qabame kun qufa'u yookaan haxxifatu nama isa bira fageenya meetirii 2 yookiin tarkaanfii 2 gadi jirutti gaafa haxxifatu namni tokko waan biifamutu dhangala'oo xixiqqoo qaba'u jira yookiin gaafa qufa'u waan ba'u jira. Isaan sunniin dhangala'oon akka biifamuu jiran sunniin xixiqqoon sun vaayirasicha of keessaa qabu jecha. Namni isa bira jiru sun yoo harganu karaa saniin vaayirasichi ol seenuu danda'a jecha. Egaa vaayirasichi ol seenee booda namni sun mallattoo san mul'isa. Karaan inni ittiin daddarbu tokko kan. Lammaffaa immoo dhangala'oo nama vaayirasichaan qabamee harkaan tuttuquudhaan harka keenyaan erga tuttuqne booda immoo harka san gara ijaa gara funyaanii gara afaanii yoo kafinnu tahe karaa saniinis vaayirasii daddarbuu danda'a jecha. Karaa kamiin irraa of ittisna ka jedhu immoo tokkoffaa guyyatti deddeebinee harka keenya yeroo hedduu dhiqachuu jecha. Meeshaalee garaagaraa adaduma tuqne waan garaagaraa adaduma hojjenneen harka keenya saamunaadhaan bishaan qulqulluudhaan dhiqachuun barbaachisaadha. Kun immoo nama mallattoo qufaa utaalloo qaqqee hibibii kanneen qabu nama akkasii sanirraa tarkaanfii 2 fi yookiin meetirii 2 fi sanii ol irraa fagaachuu qabna jechaadha. Inni kan biraa immoo namni qufaa yookiin utaalloon qabee jiru harka isaa ciqilee isaa cabsee gara afaanii fidee achi jalatti attifachuu qabaa jecha. Sooftiidhaan waraqaadhaan yookiin maarrabii jedhaniin qabatee attifachuu qabaa. Waraqaa san immoo sooftii san immoo bakkee namni biraan geennetti bakkee cufaa ta'etti gatuu qaba jechaadha. Inni biraa immoo namootaan hariiroo namootaa wajji goon harka wal fuudhuu amma irratti hin barbaachisu jecha vaayirasicha. Vaayirasiin kun afaanii yookaan karaa funyaanii qofa gara namaatti seena moo waltuqumaan karaa gogaa namaa seenuu danda'a? Amma namni tokko waan namni vaayirasichaan qabame tuqe tokko namni biraa deemee harkaan tuqee waan san erga harkaan tuqee booda gara afaanii yookaan gara ijaa yookaan gara funyaanii yoo fide vaayirasichi achiinis muqoosaa saniin illee seenuu danda'a jecha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo gabaasa addaa dhimma koronaa vaayirasii irratti xiyyeeffate har'aatiif qopheessine asumarratti xumurreeti kan jiru jechuudha. Qopheessaan Hamzaa Hussein ture kan isiniif dhiyeesse immoo Zalaalam Taaddasaati. Gaafa wixataa walitti deebinaa torban gaarii qabaadha. Thank you.